Betani jarsisa, kajama mure mana jarsisa. Biti na dongadu, amanta nungo na barbachisa. Gogo fada miti, ambatu sire ke sanaliti. Alo ya fungetiya, medawa kan ke sananagiti. Salale jalli thaba, gandraga disen talagarumsa. Shamashi burre suni, wai garana ma kamboresa. Ajaiba duris jande kalesa, Indian Ethiopia, Arama Fodesa, Indian Abesha, Kijiba Odessa. Sobarasa-nito, Dugan Fakesu, Kapsa Otoromo, Manet Atirasu, Bekto Takenyunda, Yalu Gatikesu, Kankabenya Kabus, Magada Balesu. Chubulete malidaf chubu farsita baredum dala. Chubulete malidaf chubu farsita. Chubulete malidaf chubu farsita baredum dala. Anda dabe makuda namar marsita. Nabeki kaya wale fedi ko ime pura malaton. Nabeki kaya wale fedi ko ime. Nabeki kaya wale fedi ko ime pura malaton. Malargata yodana nani ubame. Baredungala, sifanangala, baredungala, sifanangala, baredungala, sifanangala, baredungala, sifanangala. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Oh ya gura male maliya shake, ya gura male warale mani, laftina mare ati demani. Oh ya gura male maliya shake, ya gura male warale mani, laftina mare ati demani. Kara finfinne guba maliya shake, tokkichi fardella manarkisu, tokkichi fardella manarkisu. Guyana jaja warra bekiya kallo, alkaya niketu narrafisu, alkaya niketu narrafisu. Abayen kena jifu ya kudamato, obole yanketis dabalate, obole yanketis dabalate. Mamaka manake kara kantuna nata, dere atamto sapana di doble wallangu. Dere mamaka manake kara kantuna nata, dere atamto sapana di doble wallangu. Betani jarsisa, kajama mure mana jarsisa. Biti na dongadu, amanta nungo na barbachisa. Gogo fada miti, ambatu sire ke sanaliti. Alo ya fungetiya, medawa kan ke sananagiti. Salale jalli thaba, gandraga disen talagarumsa. Shamashi burre suni, wai garana ma kamboresa. Ajaiba duris jande kalesa, Indian Ethiopia, Arama Fodesa, Indian Abesha, Kijiba Odessa. Sobarasa-nito, Dugan Fakesu, Kapsa Otoromo, Manet Atira. Kun qophii addaati. Qophii addaa keenyarraa ashama akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Shabboo Miidiyaa. Kun qophii addaati. Qophii addaa keenyarraatiin keessummaa kabajaa, keessummaa qaalii tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Keessummaan keenyarraa qabsaa fi wallisaa jaalatamaa Oromoo artist Haayiluu Kitaabaati. Turtii artist Haayiluu Kitaabaa wajjin goonu hamma dhumatti nu wajjin daawwadhaan affeerraa teenya tan kabajaati. Artist Haayiluu Kitaabaa waamicha keenya kabajjee yeroo kee kabajjoon nu argamteef galatoomii aan dhufuun siin jaa. Shabboo Miidiyaan illee bakka ani jirutti na barbaaddanii affeerraa na guutanii gaaffiif deebiin afaan taasisuu keessaniif galatoomaa galata guddaa qabduun jedha. Tole irra deebiinsi galatoonfadha. Meega artist Haayiluu ani ijoollummaarraan si beeka. Dhaloonni akka kiyyaa kana dura baay'een si beekanii maaliif yeroo san namoota jiraatanii yeroo isin aktiif turteetti fakkeenyaaf akka dhuunfattii fi waayillan kee wajjin
Dhaloonni ammaa kun hedduun sin beeku artist Haayiluu Kitaabaa eenyu eessa dhalatee eessa guddatee waan joorraa of nu barsiisme. Gaaffiin kun yeroo hunda naaf dhiyaata. Ani kan hin dhaladhe giddugaleessa Oromiyaa godina Kibba Lixa Shawaa aanaa Wanciittiin dhaladhe. Agaa sadarkaa tokko mana barumsaallee naannoodhuma itti dhaladhe sanattiin baradhee achii booda sadarkaa lammaffaa magaalaa Walisoottiin baradhee guddinni kiyyas dhaloonni kiyyas naannoo aanaa Wanciiti. Wanci amma bakka turistoonni hedduun namoonni hedduun deeman egaa sooshaal miidiyaa irratti sin argitu naannoo sanatti dhaladhani. Wanci amma Koriidar Limaatii akka malee bareechee. Tole. Okay, barnoota sadarkaa lammaffaa Walisoo baratte. Karaa aartii kana siidutti dhaqe moo aartii ofiif siyaamte? Haalli walitti dhufeenya siif aartii jidduu akkam ture? Dhugaa dubbachuudhaaf ani ilma qotee bulaati baadiyyaa keessatti guddadhee nama waa hundaan maatii kiyya gargaaraa guddatee horii tiksuudhaan lafa qotuudhaan midhaan haamuudhaan egaa bara sanatti waan dandeenyu maatii keenya gargaaraa nama akkasitti jireenya sana dabarseedha. Baadiyyaa keessatti egaa uumamuma ta'ee yeroo inni horii tiksullee yeroo midhaan haamuu qotuudhaan warra kiyya yeroo gargaaru sana nan sirban ture sirban jaaladhaan ijoollummaadhuma kiyya irraa kaasee. Sirba tokko ni yaadadha waa'ee loonii eega kaafte loonayyoo sirba joo ni jira waa'ee loonii kasee. So kanaaf isumatu na keessatti uumamee nafaana guddatee dhumarraa gara aartitti na fide siin jechuun barbaada gabaabadhumatti. Wanni aartii kun uumamaan moo guyyaa keessa argatte namni tokko ka uumamaan wajjuma guddatu jira akkanumatti fedhiin isaa. Egaa akkuma siin jedhe ani daa'imummaarraa kaasee sirbuun jaaladha. Yeroo horii tiksullee yeroo warra kiyya qonna gargaarullee sirbaa taniin deema. Mucaan kun sirbuu malee waan beeku jedhanii fa'i warri biyyaa akkasitti natti dubbataa turanii isumatu na keessatti guddatee gara dhumaarratti ergan iskuula eegale immoo pereedii muuziqaa wantu jedhamutu jiraayyuu bara durii tokko. Achi keessatti illee adda durummaadhaniin baay'ee aktiif ta'een hojjedha. Sanumatu na faana guddatee gara aartitti na harkisee siin jechuun barbaada. Tole hedduu galatoomi. Okay, sanbooda haala kamiin kara sirba baaftee kara sirba idileetti kaaseetti uummata biraan ga'uut kana haala kamiin dhufte barri isaa bara kamii? Sirba baasuu kana gaa argitee bara abaawoon chaartariitti galee ijoolleen amma ati beektu kun weellistoonni baay'een bara sana adda bilisummaa Oromoo jalatti sochii adda addaa godhanii anillee nama yeroo sana carraa argatee waan kanarratti qooda fudhate keessaa nama tokko haa ta'uti ani akka warra kaanillee carraa argadhee adda bilisummaa Oromoo faana godinaalee adda addaa naan dhufne. Garuu gullalleetti ijoollee hedduu faana achitti wal arginaa warra meeshaa taphatan warra sirban faana gara dhumaarratti abaawoon erga chaartariidhaa bahee ijoolleen muraasni wal arginaa keessaayyuu ijoollee meeshaa taphatan kan akka Abbabaa Bashuu Tottobaa Taaddasaa fa'i faana yeroo baay'ee wal arginaa waliin dabarsinaa isaan faana waan kanaa gara fuulduraatti irratti hojjannee qindee bareechinee uummataaf dhiyeessuu qaba kan jedhu keessaayyuu Abbabaa Bashuu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hundumaa nan dubbadha waa'ee isaatii namni na gargaaree akkan kaaseetta baasee sirboota kiyyaan uummata Oromoo biratti beekamu namni na gargaare number 1 Abbabaa Bashuuti. Sana biratti egaa namoonni baay'een jiru ijoolleen weellisanis ijoolleen meeshaa taphatanis garuu adda durummaadhaan Abbabaa Bashuu waa hedduu naa qindeessee kan ani hin beeknellee akkan beeku na godhee na qaree sadarkaa kanaan na ga'e Abbabaa Bashuuti. Bifa kanaan
gara kaaseetti baasuu fi uummata bira ga'uu kan hin danda'e. Tole hedduu galatoomi. Mee sirbi jalqaba uummata biraan geesse maal jaa sirba jaalattu keessaa sirba tokko nu afeerime? Egaa yeroo sana sirboota baay'eedhaan sirbaa ture. Jalqaba irratti televezyiinii Itoophiyaa irratti kan inni hojjedhee uummata bira ga'e sirba lama ture. Sirbi inni tokko rakkinni na qabattee yaa saba koo kan jedhudha. Tokko immoo kolola koo warra naannolee kan jedhu. Sirboota lamaan kanaan televezyiinii Itoophiyaatti gitaaraan Abbabaa Bashuu gitaaraan na taphatee raadiyoo fi televezyiinii Itoophiyaatti dhiyeessee jechuudha. Tole hedduu galatoomi. Fakkeenyaaf dhaloonni duraan si beeku Haayiluu Kitaaba yeroo jaan yeedaloo wallaloo sammuu namaa keessaa hin banne sirboota babbareedaadha sirbi kee afaanirraa namaan dhabamne. Dhiyeenya kana immoo yeroo dheeraa sirbarraa fagaattee ni dhabamte. Maaliif hangana hunda maaltu si dhabamsiise sadarkaa kanatti? Egaa guutummaatti illee hin fagaanne darbinee waan tokko tokko numa jenna. Haa ta'uti akkuma ati beektu haalli biyya ambaa kana keessa jiraachuun jireenya mataan isaa chaalenjii guddaadha qaba. Kanaaf jireenya keenya mo'achuudhaaf warri biyya alaa jirru kun yeroo hedduu amma ana qofa osoo hin taane weellistoonni biyya alaa jirru kun jireenya keenya mo'achuudhaaf jecha aartiirraa fagaanne. Lammata immoo haalli isaallee namaaf hin mijatu. Biyya alaa kana yeroo jiraattu waa hedduu si barbaachisa. Nama meeshaa muuziqaa taphatu si barbaachisa. Walaloo teessee barreessuu, yeedaloo itti baasuu waa meeqatu jira. Kanarraa kan ka'e yeroo hin argattu ati jireenya faana fiigda. Ijoolleetu jira, maatiitu jira. Kanarraa kan ka'e xiqqoo sirbarraa fagaanne. Ammoo egaa uumamas ta'ee jenereeshinii haaraa jalaa itti biqilchinee waan jirruufu isaan itti dabarsinee kenninee jirra. Isaan immoo egaa nurraa fuudhanii irratti hojjechaa jiru. Akkuma argitu egaa akka bara keenyaa sana wanta adda addaa uumaniillee yookaan immoo sirboota baay'ee yeroo faana waan deemudha kun walumaa galatti amma bara keenya sirbi kaaseettiidhaan ba'a, siidiidhaan ba'a. Amma suni afeeti akka qeenxeetti YouTube irratti sirba baasuu qofa ta'e malee dhaloonni duubaa dhufaa jiran kun baay'inaan irratti illee hojjechaa jiru. Nurraallee baallii fudhatanii gara fuulduraatti warra kaanitti illee dabarsuudhaaf yookaan immoo irratti hojjetanii aartii kana cimsanii aartii Oromoo guddisuudhaaf I think baay'inaan hojjechaa jiru. Yaada jedhuun qabaa. Sababa kanaatiif egaa kan wantoorraa fagaanne malee fagaachuudhaa miti siin jechuu barbaadeetaniin walumaa galatti jireenyi biyya alaa kun chaalenjii guddaa waan qabuufu gara sirbaa kanatti xiyyeeffachuun garasitti yeroo argattee hojjechuun xiqqoo ni ulfaataa siin jechuun barbaada gabaabaadhumatti. Yaa guraa malee maali yaa shakkee yaa guraa malee warra leemmanii lafti naammaree ati deemnanii. Yaa guraa malee maali yaa shakkee yaa guraa malee warra leemmanii lafti naammaree ati deemnanii. Karaa Finfinnee gubbaa maali yaa shakkee tokkichi fardeen lama harkisu tokkichi fardeen lama harkisu. Tole hedduu galatoomi. Mee waa'ee jenereeshinii ammaa itti dhufna xiqqoo duubatti si deebisuun barbaada. Yeroo keessan sanitti baandii jabaatu jira akka baandii gadaafaa. Walitti dhufeenyi baandii gadaafaa wajjin faana qabdan akkam ture? Haala kamiin walitti dhuftanii qindoomina akkas fakkaatu uumtan yeroo sanitti tokkummaan artistoota qaamaan beekullee ijoolleellee taanu hedduu waan nama gammachiisu. Tokkummaan akkasii akkamiin dhufuu danda'e? Bara sana argitee bara nuti biyya turre baandii sadiitu ture. Baandiin sadan kuni baandii gadaati, baandii bilisummaatii fi baandii booranaaf baareentummaa jedhamtu jiru ture. Baandiin kun sadanuu jajjaboo turan. Weellistoota bebbeekamoo of keessatti hammatanii jiru.
gama biraatiin illee yeroo sana nuti yoo xiqqaate baandiin sadan kun baatii keessatti yeroo lama yeroo tokko shawuu qopheessanii agarsiistiin jira. Sana bira darbee immoo baatitti yeroo tokko waldaan Maccaaf Tuulamaa walgahii qaba. Walgahii kanarratti baandiin kun sadan hundumtuu dhufanii irratti hirmaatanii yeroo sirboota isaanii uummata biraan gahantu jira, uummataaf dhiyeessantu jira. Akkamitti jabinni akkasii dhufe yoo kan jettuuf immoo bara sana argitee ijoolleen baandii sadan kana keessatti hammataman hundumti isaanii qabsaa'ota turanii. Dhimma Oromoo dhimma isaanii caala dhimma Oromootiif fi jabaatanii hojjechaa turanii. Kanaaf jaalalillee jira ture. Hedduu namni kan qabu isa hin qabne gargaaree inni hin qabnellee isa qabu faana walitti siqee hojjetee waliin waan qabsoo Oromoo irratti qofaayyuu bara sana kan hojjetamu gara biizinasiitti hin jijjiiramne siin jechuun barbaada. Walumaa galatti aartiin Oromoo bara sanaa biizinasii otoo hin ta'in qabsoo Oromoo jabeessuudhaaf hojjechaa ture. Waa'ee qabsoo Oromoo weellisa namni martinuu malee gara biizinasiitti deebi'ee hin turre. Bara kana yoo ilaalta ta'e garuu baay'inni aartiin Oromoo kan zabana kanaa biizinasii irratti gara biizinasiitti deebi'ee jira. Maaliifini kun haala yeroo faana waan deemudha. Maaliif sana ta'e jennee wal gaafachuullee hin barbaachisu. Kanaaf akkasitti jaalala akkasii jira. Sababa sanaatiin tokkummaan illee jabinni baandii illee uummanni Oromoo illee bara sana waa'ee qabsoo fi qabsoo qofa haasawamaa ture. Waa'ee qabsoo fi qabsoo qofa sirbamaa ture. Kanaaf akkasitti jabinni jira tureen siin jedha. Tole hedduu galatoomi dhugumatti yeroo sanii wallisaan wajji taa'aa wajji mari'ataa sirballee yeroo sirbu bakka itti jechilleen dabee kanaa miti kana irra wayyaa kana galchi haala waliin jechaa turantu waan akkasii faa dhagaa turre mee yeroo sanii namoota jajjaboo hedduu wajji turtanii mee gaafa Oogasti 30 bara 1996 akka lakkoofsa warra alaa yookaan hagayya 22 bara 1988 guyyaa itti artistiin qabsaan Oromoo beekamaan Eebbisaa Addunyaa wareegame guyyaa sana eessa turte maali mee waa'ee isa raawwannetti beektu maaltu sitti dhagame? Egaa du'a Eebbisaa Addunyaa kana waa'illan kiyya hedduun isaanii irraa dubbatanii jiru. Waan adda addaa dubbatan namni martinuu ani dhugaan jiru garuu kan ani beeku ani manuman ture gaafa sana. Manan ture akkuma nama kaanii dhaga'ee dhageenyee gaafa wantoo jennu reeffa Eebbisaan naannoo Shiroo Meedaa jedhamu jiraata ture. Du'a isaa erga dhageenye booda iyyaafannee garami jennee gaafa wantoo jennu reeffisaa ani ofii kiyyaaf akka namoota kaanii reeffasaa anatu argee kanan ta'e kan jedhu kana ani keessaan qabusi hin jedhusi garuu reeffasaa Minilikitti dhaqnee kan argine nuti namni baay'een reeffasaa Minilik hospitaala Minilikitti argine akka carraa ta'e immoo guyyaa sana cidhaa wayiitti ture. Cidha kana anaa fi artist Muktaar Usmaantu hojjeta ture hoteela Hawwiitti waa'illan keenya warra kaan waliini. Cidhi sun dhuma irratti gara gaddaatti jijjiirame dhugaa dubbachuudhaaf abbaan cidhaallee haati cidhaa sunillee waa'ee cidha isaanii dubbachuu dhiisaniit waa'ee du'a Eebbisaatti dubbatamaa ture. Cidha sanarratti weellisuu dhiifneet waa'ee du'a Eebbisaa haasofnee sana booda maayikii dhambaanee anii fi Muktaar uummata achitti walitti gahee jiru hoteela Hawwii keessatti itti himnee maallaqa guddaa sassaabne. Guyyaa sana maallaqa guddaa sassaabnee maallaqa achii sassaabnee fi waldaan baandii sadanii waldaa qabna turre baandiin bilisummaa baandiin gadaa maallaqa illee qabna achi keessaallee maallaqa baafnee
gama biraatiin waldaan Maccaaf Tuulamaallee maallaqa aga tokko nu gargaaree reeffa eebbisaa addunyaa kan namni biraa irraatii dubbachuu kana jechuu hin dandeenye anaa fi Muktaar Usmaantu bakka dhaloota isaatitti galee akka awwaalamu reeffa sana biyyatti erge. Reeffa sana kan fuudhee deeme immoo iddoo isaa Lammeessaa jedhama. Amma innillee lubbuudhaan hin jiru. Teeknishaanii ture nu biratti baandiin gadaa yeroo waa qabu ibsaa kana waa hundumaa kan qindeessu isa ture. Isatu fuudhee biyya geesse biyyatti awwaalame. Sana boodallee haati eebbisaa addunyaa gara Finfinnee dhufanii anaa fi Muktaarin arganii ammallee maallaqa baandiin sadan qabu keessaa maallaqa xiqqoo wayillee kan tiraanspoortii kenninee fi haadha isaallee arginee dubbisnee turre siin jechuun barbaada. Gabaabaadhumatti kana isa warra namoonni baay'een ani achiin jiraa reeffa isaa yeroo harkisan lafarra harkisan arge kan jedhamu kana ani ofii kiyyaaf sana keessa siin jiru namoonni akkas jedhanii dubbatan sun ragaa ba'uu danda'u. Garuu dhugaan jirtu kana namoonni baay'een keenya hospitaala Minilikitti dhaqnee argine reeffa eebbisaa addunyaa. Okay, tole. Egaa wareegamni eebbisaa addunyaa kana ture dhugaa namoonni waan adda addaa akka dubbatan ni jira. Sanbooda egaa mootummaan yeroo sanii adda bilisummaa Oromollee chaartaraa ba'ee waldaa Maccaaf Tuulamaatii fi baanduma jalatti mataa qabatanii jiraatan. Haala ulfaataa san keessatti showii qopheessuu akka cidhaa haa ta'u sagantaa adda addaa irratti wallistanii bobbaatanii nagaan galuun akkam fakkaata ture haalli isaa? Kana dhugaa dubbachuudhaaf barri sun bara hedduu ulfaataadha ture. Waayillan kiyya artistoonni waan kanarraa hedduu dubbatanii Daawitiin Hirphaan Muktaar Tottobaan Abbaba Bashuu waan baay'ee dubbatanii jiru. Adamaaruun Zariyoon maqaa nama maraa dhahee hin danda'u garuu rakkoo bu'aa bayii guddaa dabarsine bara sana. Namni mana kireeffatee bakka takka taa'uu hin danda'u sababa shakkamtoota adda bilisummaa Oromooti. Isaan kun warra shororkeessota waa meeqa jedhu rakkina hedduutu nu mudachaa ture. Sana keessa gaa bifuma adda addaatiin hin darbine dhumarra haalli biyya sana keessa jiraachuu ulfaataa gaafa dhufe namni hundumtuu karaa qabatee kaan biyyaa baqatee kaan mana hidhaatti nam'ee nun immoo akka carraa taanee warra baqatee biyyaa bahe keessaa nama tokko. Haalli bara sanaa hedduu ulfaataadha ture. Kana jedhee sitti muudhaaf baay'ee rakkisaa ture. Waan hedduutu nu mudataa ture. Fakkeenyaaf waan tokko waan si yaadachiisuu barbaadu yookaan si ibsuu barbaadu hoteela Hawwiitti showuu qabna turre achi showuu sana xumurannee taaksii minibaasii tokko guunnee gara Markaatootti immoo awutoobistaraatti dhufaa jirra turre. Achi keessaa ana qofatu nama tokko qofatu namni biraa taaksii sana keessa jira. Kanaan alatti artistoota ture. Amma Abbabaa Bashuutii, Tottobaadhaa, Muktaar hundumtuu hin haasawa afaan Oromoo qofa haasawa. Akka carraa ta'ee ani ijoollee kan faana hin teenye nama qobaa jiru sana cinaadhaan taa'e kursiin kun nama lama qabatti. Anis cal jedhee warra jara faana haasawaan turre cal jedhee taniin taa'aa ture namni na cinaa jiru suni nama addaatti fakkaatee tanne wandimme ayyoo yoo qaanqaa warra rannaan jedhe. Achiin maal jetteen jedheen afaan Amaaratiin atsamaam indee taaksii በሙሉ እኮ የነሱ ሆነናን jedhe. Waan biraan jenneeni booksiidhaan gaafana ni dha'u Abbabaa Bashuu na fuuldura taa'aa okkoo harkaa qabaa okkoodhaan namicha sana tumneeti karaa irratti taaksii dhaabsifnee taaksii keessaa harkifnee lafatti buufnee shofeeraa fi raddaatiidhaan oofiti deemi waan takka toon dubbatiin jenneeni jarrillee waan takka hin jenne namicha harkisnee buusnee nu oofanii nu galchan.
Kanaafuu waan hedduutu nama mudata kuni bara sana tokkommoo waan inni yaadadhu ani fi Muktaar Usmaan treeningiidhaaf gara hoteela Hawwii deemna ganama autobustaraadhaa taaksii qabannee utuma deemaa jirru afaan Amaaraa reediyootu dubbata ture afaan Amaaraa fixee gaafa afaan Oromoo jalqabu cufe nurraa. Maaliif cuftaa jennaanin misa maasawee lamee dargaal jedhe. Nuti dhageenyaan nuyi fi banii jennaanin alkaftim jedhee nuuni. Achumaan mana abbaa akkaat kaftim jennee nullee irraa bannee gaafa dhaggeeffachaa deemnu dirqisiifne. Abinnat bakka jedhamu ga'ee achitti makiinaa edaa warra dahininnatii warra wantoo jedhantu jira sakuriitiitu jira sakuriitii bira dhaqeeti. Dhaabee jarri kun akkasitti na rakkisaa jiru warra shororkeessotaa jedhee warra uffata noormaalii uffatanii nama kontirool godhan bira nu geesse achi dhufee lamni noo mitrabbishuut jedhee nu buuse makiinaa keessaa buune maa inni isin nuun jenna mattaawaqiyaa keessan fidaa nuun jedhe mattaawaqiyaa baandii gadaa jedhu odaa fi afaan oromootiin kan barreeffame chaappaan baandii gadaa kan irra jiru harkaa qabna. Isatti kenninee sakuriitiin kun Tigreedha. Lalet OPDO nusee እነዚህ የስራ ባልደረቦቻችን ናቸው አስፈላጊውን ትብብር አድርግና አድርሳቸው የሚፈልጉበት ቦታ ጀዴ አካሲቲ ጋፋ ጀላባኔ ፈይቱ ጅራ ዋንቲ በረሰነ ኬሰ ደርብኔ ዋን ዱዳ ከነፈኬኛ ፊን ሲቲኤስ ዋን ዱ ዋይለን ክያ ከከነ ጫለሞ ረከተን ባይኤቱ ጅራ ካን ሂዳመን ኢሌ ጅሩ ካን ሬበመን ኢሌ ጅሩ ካናፊ ረኪኒ በረሰነ ኬሰ ደርብኔ ሄዱ baay'ee siin jechuun barbaada. Mamaka mana kee karaa kan tunaannata odeeree attamta'u sabbanaati dhoofne wallangayu. Odeeree mamaka mana kee karaa kan tunaannata odeeree attamta'u sabbanaati dhoofne wallangayu. Reetan ijaarsisa gadhamaa muree mana jaarsisa biitiin adungadhu ammaan taannuun koona barbaachisa. Gogo faadhaa miti amma dhuusiree keessa naalliti adoo yaafungeetiyya meedawaa kan keessa nanaagiti. Tole hedduu galateemi dhugumatti haalli yeroo san ture akkatu ibsitee waan himanii fixanii miti waan baay'ee gaanutu dhageenye ati qaamaan keessa turtee waan san irratti hirmaattee dhugumatti galataatu isiniin mala ammallee baga jiraatte umrii dheeradhu meegaa aartiin yeroo sana wallisaan rakkina yeroo sanii jalatti mataa walitti qabatee walitti dhufee wal gargaaree kiishni kiisha kiyya waliin jechaa waan qabu wajjin nyaachaa walitti dhufeenyaa jira gamtaa jira yeroo ammaa gamtaa waldaan artistoota Oromoo jira maquma malee yoo walgeeyuu yaamantee mariifillee namni walitti dhufu hin jiru namuu kophaa fi garuu wallisaan hedduudha. Maal jettee yaadda rakkoon dhaloota ammaa walitti fiduu dhorkee akkatti dhaloonni adda faca'e kun wallisaan hin jiru akka dursuun gamtaan? I think kanarratti yaada kana jedhee jala muree wantan siimuu danda'ullee hin qabu ani akka nufi kiyya argutti haaluma yerootu kana fidee jedhee tanin yaada maaliif inni artistoota qofa otoo hin ta'in walumaa gala sabni Oromoo akka durii sana walitti dhufeenya qabaa jettee wal gaafataa waliin nyaataa wal gargaaraa waliin jiraataa yoo jettee gaaffii akkasii dhiyeessite mitiin siin jedhama. Maaliif inni haala yerootu kana fiduu danda'e natti fakkaata akka nufi kiyyaa fi tilmaamutti. Maaliif inni amma bara nuti biyya jirru ture sana uummanni Oromoo wal jaalataa akkuma jettee kan qabu isa hin qabne gargaaree kan hin qabnellee isa qabu faana walii galtee uumee wajjin jiraataa waliin nyaachaa waliin dhugaa wal gargaaraa waa'ee aartiillee waliin hojjetaa ture. Amma bara kana yoo fudhatte namni ofii isaatiiyyuu jiraachisuu dadhabee jira. Ofuma isaa bahee galuu nama biraa gargaaruu dhiisiti ofii isaa jiraachisuu dadhabee jira. Ani haaluma yerootuuf kana fide malee namni yookaan artistoonni walitti dhufeenya kana jibbanii yookaan immoo waan akkasii uumuu dadhabaniiti miti jireenyumatu ulfaachaa waan dhufeefu namni sana keessa darbee wal barbaaduu waan dadhabe natti fakkaata gabaabadhumatti.
Tole hedduu galatoomee waa'ee seenaa dabree fi haala jiru eega kanaa suunimee karaa bira dabarra wallistoota Oromoo bebbeekamoo keessaa tokko nama laman beekaa ispoortii nama jaalatu sii fi haga keetillee aktiivii ta'uu baatu yeroo tokko takka Daawitee Mokonnin Arsenaal deeggaraa yeroo inni wala poostu goyin harka garuu ati aktiivili yeroo hunda ispoortii hordofta waancaa addunyaa pirimeer liigiin Ingilaand jiraate chaampiyoons liigiin jiraate deeggaraa cimaa Arsenaal akka taate namni sin beekne hin jiru kun ammallee iskaarpii isaaf duuba qabda akkamitti karaa ispoortii kana dhufuu dandeesse akkamiin isa Arsenaal filachuu dandeesse deeggaruutti akkamiin dhufuu dandeesse galatoomee ayyeegaa tooppikii biraatti darbin amma Arsenaal inni deeggaruu kan hin jalqaban bara dheeraadhaaf inni hin deeggare Arsenaal bara sagaltamoota jalqabarraa kaaseetaniin deeggaraa ture baran biyya jiru jechuudha. Bara sana akka ammaa kana carraa argattee illee televezyiiniidhaan tapha isaanii ilaaltu turte. Tapha riikardi ta'e torbaanitti tiiviin Itoophiyaa guyyaa sanbata xiqqaa ta'u dilbataa ta'u I don't know. Riikardi kan ta'e irra deebisanii si agarsiisu turanii sanaan alatti gaazexaa ispoortii adda addaa afaan Amaaraatiin maxxanfaman kana guyyaa irraatiin bitee hordofan turan. Bara sana ani jalqaba irraati dhalootuma kanarraa kaasee kubbaa miillaa ispoortii waan hedduu baay'eedhaan jaalladha. Gaazexaa sana biteetaniin riizaaltii isaanii hordofan ture. Eenyu akka moo'e eenyu taphattoota maqaa taphattootaa maalii kana hundumaa nan hordofan ture. Ammata dheeraadhaaf inni Arsenaaliin hin deeggare. Egaa sana booda bara sagaltamoota dhumarra immoo Arsenaal deddeebisee pirimeer liigii shaampiyoon ta'ee bara sana immoo Manchester United faana hedduu wal dorgomu turanii. Kanarraa kaaseetaniin deeggaraa Arsenaal egaa bara dheeraadhaaf hin deeggare ani ammallee deeggaraatuman jira. Daawiteen fa'ii anarraayyuu fudhatan anatu marfee lilmee wayii diree deeggaraa jedheenii ittimee deeggaruu eegalanii malee isaanii kubbaadhaayyuu seeraan hin beekani. Kanaafuu ati bara 1990 naannoo 98 na fakkaate waancaa 98 bara 2002 dhaloonni ammaa kun 2004 san qofa beeka waancaa dhumaa ka warqii kan inni fudha osoo injifatamin nyaatame san qofa beeka san dura waancaa hedduu lakkooyte jechuudha ta'e haala kanaan. Ani 97 98 2002 2003 kanneen beeka ani kan inni ofii kiyya ergan Arsenaal deeggaruu eegale kan isaan shaampiyoon ta'an. Egaa ammallee nama ergan biyya faranjii kanallee dhufe deeggaraa jabaadha. Deeggaraa jabaa yoon siin jedhu ani maallaqa kiyyallee baaseetaniin Arsenaal supporter membership kan internationally Arsenaal supporter in Norway every month wantoo maallaqa baaseetaniin sappoorti godhaa. Sanarra darbee ani waggaatti yeroo tokko yoo xiqqaatee London dhaqee live Emirates Stadiumii seenee tapha isaanii nan laalaa. Ilmi kiyyallee amma inni waggaa 18 inni immoo ana caalaa sappoortarii ta'ee itti darbee jira. Baalli illee dabarsee jira amma inni yoo dhanin illee hin jirre amma ilmi kiyya Arsenaal jedhee faajjii Arsenaal qabatee deema. Kanaaf Arsenaal ani ammata dheeraadhaaf hin deeggaree deeggaruu Arsenaal immoo kan inni itti jaalladhe tapha isaan taphatanidha kan Arsenaal akka hin deeggaru na godhee ergan televezyiiniidhaan ilaaluu jalqabee dhugumaan futboolii amma Baarseloonaa fi Arsenaal baay'een jaalladhani akkaataa isaan itti kubbaa taphatanii. Tapha akkamiin siin jedha tapha nama hawwataa tokko taphatu tapha qofa otoo hin ta'in amma moo'uu qofa otoo hin ta'in taphni isaan taphatan akka kubbaa jaallattu si godha. Kanarraa ka'eetaniin Arsenaaliin sappoorti godhaa. Amma kan bara kana Arsenaal immoo shaampiyoon erga ta'e
supporteriin Arsenaal numa baay'ate eessa akka dhufan illee warra hin beeknetu amma supporterii ta'e. Daawwitiin illee qoosaadhaaf hin jedhe daawwitiin yeroo dheeraadhaaf Arsenaaliin deeggara dhuguma dubbachuuf. Gaafa tokko gizee tapha babbareedu gurguddaa inni moo'effaa mirqaanee itti tole mo'annee jirra jeen dhufa. Isallee gaafachuun keenya oolu yoo harkanne akkaataa itti deeggaraa dhufee fi waan gaafannu ni qabna. Ati Uno hanga stadium Emirates deemtee laalta deeggarummaa bira kuttee deeggarsa dhugaa san kennita namni tokko dhugatti mana biyya takkarraa ka'ee biyya biraa dhaqee stadium dhaqee laalee baasii hedduu jira transportii jira hoteela jira tikeetaa jira waan kana hunda dandeessee laaltame haalli piroosesiin sun akkam haalli isaa sun atmosfeerii sun akkamiin baree akkam tureeme. Kubbaani normaalii yeroo mana teessee televezyiiniidhaan ilaaltu more attraaktiviidha si gammachiisa garuu gaafa istaadiyeemii keessa dhaqxee sappoortarii kumaatama meeqa sana waliin teessee ilaaltu immoo miira addaa keessa si galcha manatti gaafa teessee ilaaltu kubbaan garamitti akka deemtu maal akka hunda kontirool gootee ilaalta achi gaafa dhaqxu garuu sana osoo hin taane atmosferii uummata kumaatama sana waliin teessee uummanni kun yeroo sirbu yeroo gammadu yeroo sappoorti godhu kilabii kana akka waan ilmoo isaatitti gaafa wajjiniin akkasitti wantoota jedhu sana gaafa argitu caalatti sitti tola kubbaa dhugaa dubbachuuf namni carraa isaa qabu yoo qaamaan istaadiyeemii keessa dhaqee kilabii isaa ta'u naashinaal tiimii isaa ta'u waan kilabii deeggartu sana dhaqxee qaamaan gaafa laaltuu fi mana teessee televezyiiniidhaan gaafa laaltu garaagarummaa guddaatu jira. Kanaaf ani namoonni carraa qaban yoo jiraatan dhaqanii qaamaan akka laalaniin decide isaan godha yookaan isaaniif dhaama. Amma fakkeenyaaf manatti yoo wanni tokko haalli taatee wayii ta'e ripilee ilaalla. Isteediyeema keessatti akkamitti akka dabarran dabre wanni wayii haalli sunoo xiqqoo wal nama harkaan dhoofsisu. Egaa maali atamma manatti ripilee ilaaluu hin dandeessaa wanta jirutu gaafa ripilee ilaaltuu fi gaafa laayif teessee ilaaltu fedhiin ati kubbaa sana ilaaluudhaaf qabdu wal gata wal bira hin jiru maaliifin akka taphatamee darbeen beektaa ripilee gaafa ilaaltu ilaaluudhumaaf yoo ilaalte malee taphatamee darbeensaa sammuu kee keessa jira. Inni kan istaadiyeemii sun garuu achi teesseetti laaltee riizaaltii isaa waa hunda fudhattee gadi baatachi. Yoo mo'amtellee mo'amte yoo mootellee moote kanaaf inni garaagarummaa guddaadha qabaasiin jechuun barbaada. Yeroo tokko namoonni tikeetii argachuun hedduu rakkisaadha. Tikeetii argattee istaadiyeemii seentee ilaaluudhaaf wantoota guddaatu jira. Yeroo tokko namoonni tikeetii dhabanii giruuppii oppoozit giruuppii faana dhaqanii tikeetii achi gaafa argatan isaan faana taa'anii gaafa laalantu jira. Achi keessatti fakkeenyaaf yeroo darbe gaafa Westaamii fi Arsenaal taphatanii dirree Westaam irratti taphatanii sappoortariin Arsenaal muraasa kan achi dhaqee ilaaluu danda'u garuu namoonni muraasni tikeetii warra Westaam sappoortarii Westaam faana bitatanii seenanii gaafa Arsenaal goolii daqiiqaa 80 meeqarratti galche laata Trossard yaadadhu gammachuu isaanii gaafa achii ka'anii dhageessisanii utaalanii hee jedhan laale ammam akka isaan darbatan viidiyoo sana yoo argitanii jiraattan namoota lama moo meeqa nama lama achirraa gaafa sappoortariin Westaam darbatanii lafaan dha'anii. So waan akkasii fa'iitu jira tikeetii hin argattu namoonni akkasitti fa'i gaafa rakkatan laaluudhaaf gaafa jedhan akkasitti fa'i dhaqanii laalu. Walumaa galatti wantoo guddaadha qaba istaadiyeemii seentee ilaaluun. Qabsoo feesisa jechuudha. Qabsoolleen feesisaa
Maallaqa guddaallee baastaa maallaqa sana baasteellee gaafammoo seentee ilaaluu hin dandeenyetu jira. Waan akkasiitu jiraan siin jedha. Tole meegaa haala kana keessatti fakkeenyaaf dhumarraati shaampiyoona isaan ta'an 2004 yeroo san taphattoota gurguddoo jira. Sanbooda waggaa 22 obsi waggaa 22 kun akkam ture mee waggaa 22 yeroo takka takka itti dhiyaatee faa duuba deebi'aa keessaafuu waggaa afran dabre kana morkataa cimaa ture. Idduutti yeroo wayillee bara 2016 keessa 13 2007 keessa jabaatee ture. Waggaa 22 obsanii shaampiyoona ta'uun kun gammachuun isaa akkamii ulfaatinni isaa hoo obsi isaa akkam ta'u? Argitee kana artist Haacaaluu Hundeessaa namseesaa jannata keessatti haa qananiisu namni abdii hin qabne tokko waa tokko eeggachuu hin danda'u jedha. Waan Arsenaal irratti yeroo interviyuu isa godhan tokko kan inni dhagaye. Abdiin yoo jiraate eeguudhaaf eeggachuudhaaf yeroo dheeraa isaa fudhatu gabaabaa isaa fudhatu wanta takka irratti abdii qabda taanaan inuma eegda. Namoonni yeroo hedduu qabsoo uummata Oromoo fa'i faana warra walitti hidhantu jira waa'ee Arsenaal kan. Kanaaf waggaa 22 eeguun kun anaa fi chaalenjii guddaadhas ammoo kilabiin jaalladhu waggaa 22 miti sana caalayyuu eeguudhaaf ani murteeffadheetumanii Arsenaaliin hin deeggaraa ture. Kanaaf waggaa 22 keessatti yeroo immoo shaampiyoon ta'an gammachuu natti dhagaame beekan otoo wanti ittiin safaran jiraate safareetaniin si ergan ture. Garuu wanti ittiin safaran hin jiru gammachuun kiyya daangaa hin qabu hedduun gammadee amma gaa kana booda maaltu dhufa kan jedhamu irratti walumaan gara fuulduraatti ilaallaa. Arsenaal kana caala jabaatee waan deemu natti fakkaata. Kanaaf abdii namni qabu yeroo dheeraa eeguu hin dadhabu siin jechuun barbaada. Arsenaal akka kilaboota biraa hedduus irraa fagaateen beekuu yeroo baay'ee haga 4 3 4 bara 3 moo waan akkasiiti top 4 keessaa kan bahe Arsenaal malee yeroo hundumayyuu competing godha akka carraa ta'ee gaa injifachuu dadhaban malee bara 2016 17 bara Leicester Cityn shaampiyoon ta'ee bara sana Arsenaaltu shaampiyoon ta'a jedhamee eegamaa tureyyuu. Haa ta'uti immoo akka carraa ta'ee Arsenaal duubatti hafeet Leicester Cityn kan hin eegamne shaampiyoon ta'e. Baroota isaanan immoo arfan kana Arsenaal baay'eedhuma kompiit godhee Manchester City faana bara sadarbe otoo hin ta'in achi aanu almost qabxii tokko moo maaliniin Manchester Cityn Arsenaal dursee shaampiyoon ta'e. Kanaaf Arsenaal amma gara wantoosaa durii sanatti deebi'ee more compete godhee shaampiyoonii deddeebi'ee waan ta'u natti fakkaata gara fuulduraatti. Xiinxaltoonni fi ekspertoonni kubbaa miilaa hedduulleen akkas jedhani waggaa 4-5 deemu kubbaa Ingilizii doomineet ni godha wanni jedhamu ni jira. Fakkeenyaaf torbaan lama dura gaa Pirimeer Liigiitti ani torbaan akkasii Chaampiyoons Liiga faayinaalaa ture. Haa ta'u garuu hin milkooyne yeroo sanitti deeggartoota Arsenaal hedduu gaddi isaanitti dhagamees yoo injifatan waan guddaadha. Fakkeenyaaf Arsenaalee anis akkasuma. Pirimeer Liigii irratti dagatee namni Chaampiyoons Liiga akka Mohamed laallu miirri kee akkam tureeti Chaampiyoons Liiga yeroo Gabriel peenaalitii isaa ta'e isaan nyaatu Paaris fudhatu. Dhugaa dubbachuudhaaf ani gaafa sana manatti ni ilaalee Arsenaal 50-50 jedheetan inni ilaale maaliif inni PSG'n taphattoonni inni hammatee jiru taphattoota hedduu jajjaboodha. More offensive taphatu Arsenaal immoo defensive irratti bara kana kan wantoo jedhee haa ta'uti egaa dogoggora uumameen
Arsenaal waancaa sana PSGdhaaf dabarsee kenne jedheetanii nama maaliifini osoo leenjisaan akkuma goolii sana galchaniin difeenditti deebi'uu baatee amma danda'an otoo chaalenji godhanii PSG faana taphatanii maybe riizaaltii sana eegsisanii ba'uu danda'u turanii. Haa ta'uti egaa Arsenaal osoo Champions League sana nyaate hedduu argatanii waancaa sana argatanii hedduu natti tola maaliifini warri ollaa keenyaa yeroo baay'ee Arsenaal Champions League nyaateen beeku kilabiin keessan kilabii Champions League nyaanne jedhaniillee warra nutti dubbatan xiqqoo afaan qabatu jennee eegnee turree ta'uu dide ammallee egaa abdiin kunnu bara dhufutti immoo abdiidhaan ni eegna. Dhugaa dubbachuuf Arsenaal barana Champions League keessatti otoo tapha tokko hin mo'amiin faayinaalii qaqqabee faayinaalii irratti sanaayyuu egaa peenaalitiidhaan adda ba'anii ammoo gaafa sana Arsenaaliin kan xiqqoo wantoo jedhe taphattoonni peenaalitii dha'uu danda'an hundumtuu jijjiiramanii baanii waan turaniifu taphattoota muuxannoo hin qabne warra difeendii irra turan akka Gabriel peenaalitii sana akka rukutan godhamanii egaa kun immoo Gabriel irratti miti jalqabe peenaalitii dogoggoroon warri Gabriel hin caalan kan akka Roberto Baggio 1994 geeba addunyaa irratti akkuma Gabriel kana kubbaa sana gara biraatti warri erganii jiru. Kanaaf kun Gabriel irratti hin jalqabne kanaaf kana amanneetuma waan wajjiru kubbaa irratti mo'amuun walqixa ba'uun waan jiru waan ta'eefu amaneetaniin fudhadhee egaa malee wanti biraa osoo moonee nan jaaladhan ture garuu erga mo'amne immoo amananii fudhachuu caala wanti biraa wanti jedhan hin jiru. Sababa yoo tarreessanis homaan faayidaan qabus hin jechuudha. Ammal abdiin akkuma Champions League kanatti guyyaa tokko innis baree Champions League akkuma Premier League ni Arsenal waancaa nyaatu waggaa hundanuma jaama eega inni waggaa 22 turtii waggaa 22 kana keessa Champions League illee numa dhufa jettee abdii goote jechuudha guyyaa tokko. Namni abdii qabu namni waan tokko irratti amantaa qabu wanti sun yoo ture malee akka ta'u waan beektuufu kun inuma ta'a waan hin oolledha jala sarareen sitti maa inuma ta'a kanaaf warra abdii kutatuuf illee warra immoo abdii horachuu barbaaduuf illee inuma ta'a kanaaf abdiidhaan eeggadhaan isiniin jedha. Tole hedduu galatoomi. Meegaa amma yeroo waancaa addunyaa keessa jiru waancaan addunyaa baranaa biyya sadiitu walitti dhufee qindeesse walitti qindaa'ee qopheesse Ameerikaa, Kanaadaa, Meeksikoo bifa adda addaa of keessaa qaba. Haalli siyaasa addunyaa mataan isaa dhiibbaa irra uume qaba. Sanirraan biyyatti inni qophaa'u jiru Ameerikaadha. Ameerikaa Iraantu jira waancaa addunyaa kana keessa abbaa seeraa biyyattii seenin jettee Ameerikaan ariitii gareen biyyaalessaa Ingilaandi fa'aa hoteelatti saamamaa waan adda addaa argu jirra. Akkamiin ilaaluu jirta waancaa addunyaa bara 2026 kana gareen ati deeggartu garee kami? Ani jalqaba osoo gareen deeggaru sitti nimiin kubbaan waancaa addunyaa kun amma kan Ameerikaa fi Meeksikoo Kanaadaatti deemaa jiru kun I think poolitikaa faana waan walitti dhufee poolitikaan waan kabar ta'e natti fakkaata. Maaliifini akkuma beekamu gaafa jalqabarraati bakka biyyootiin darban hundumtuu Siwiizerlaanditti kan wal gaamee ixaan jedhamu sun bahee bakka gareen kun kanatti garee A, B, C akkasitti ramadamee kan wantoo jedhu Siwiizerlaanditti ture. Haala kana fuudhaniiti pireezidaantiin Ameerikaa humna isaatiin fuudhetti Waashingtan DC'tti akka gaggeeffamu godhee fiifaan immoo takka dhageenyeen beeknu
Fred Price jedhanii Donald Trump fi badhaasa addaa tokko kan takka kan fiifaan kana duras dhagaamee kan hin beekne fuudhanii kennanii fi gaafa laaltu amma biyyoota barbaadan taphattoota isaanii daanyota achirratti akka tapha sana abbaa murtii ta'anii gaggeessan ka barbaadan biyya isaanii seensisu ka barbaadan hin deebisu. Kanaaf amma taphni barana kan kubbaa addunyaa kun waan monopolized ta'ee namni tokko gara barbaadetti harkisaa waan jiru natti fakkaata. Maaliifini osoo sana ta'uu baatee amma kaaf abbaa murtii jabaa jedhee dhalataa Somaalee tokko kan akka tapha kana wantoo godhu gara Ameerikaatti ergame sa'aatii 7 guutuu eerpoortii keessatti gaaffii godhaniifiti shororkeessota faana walitti hidhannaa qabdaa jedhanii deebisanii. Kuni waan biyya keessa hin jirre takka arginees hin beeknu. Taphattoonni eerpoortiidhaa deebi'uu coach staffin fakkeenyaaf coach staffin Iraan walakkaan isaanii Ameerikaa galuu hin dandeenye hin deebi'anii. Kanaaf walumaa galatti baay'ee fedhiinani kubbaa laaluudhaaf qabu godina jalaa xiqqeesse wanti kun siyaasa faana walitti hidhatee waan deemuufu egaa Ameerikaadha jechuu dandeessa. Ameerikaan bakka barbaaddetti waan barbaadde gochuu dandeessi. Gaafa barbaadan ofii isaaniitti waan barbaadan murteessu. Amma Raashiyaa iddoo hundumatti tapha ispoortii hunda keessaa qoqqobbii irratti godhanii akka qoodan fudhane godhu. Isaan garuu humna waan qabaniif iddoo barbaadanitti akka barbaadanitti waan barbaadan murteessanii waan kana oofaa waan jiraniifu ani kabaranaa kana natti toluu dide. Lammata sa'aatiin kubbaa sana itti teenyee ilaalluyyuu garaagarummaa guddaa waan qabuufu taphi baay'een yeroo nuti hirriba rafnu fayyada taphatama. Gabaabumatti barana fedhiin kubbaa waancaa addunyaa kun akka yeroo durii sana naaf ta'uu dideen siin jedha. Tole meegaati biyya Noorwee jiraatta akkasimi? Tole eega Noorwee jiraattee kubbaa waan hordoftuuf gaafiin siif qaba. Noorwee barana yeroo dheeraa booda waancaa addunyaatiif sanuu bifa ajaa'iba ta'een dabre. Tapha hedduu mo'atee dabre. Taphattoota lama bebbeekamaa qaba Arsenaal fi Manchester City warra taphatu. Ilaalchi uummanni biyyaa ijoollee tanaaf qabu ilaalcha akkamii biyyitti isaanii immoo yeroo waancaa addunyaatiif dabartee turtee mirkaneeffatte sun haalli biyya atmosfeerri ture hawaasa keessa akkam ture? Noorween waggaa 26 booda geeba addunyaatiif darbite waggaa dheeraa boodaas jechuudha. Miirri uummanni biyya kanaa keessa ture ajaa'iba ture dhugaa dubbachuudhaaf namni baay'ee mirqaanee baay'ee gammadee kaapiteenii Arsenaal Odegaard fi taphataa beekamaa addunyaa kan Siitiidhaaf taphatu Hoolaanditu jira garee Noorwee keessa. Gaafa isaan geebaaf darbanii warra dhalata biyya kanaati miti nutumti warri biyya kanatti dhufnee biyya kana jiraachaa jirruyyuu hedduu gammannee gammachuu keenya galgala gaafa isaan darbanii mirkanaa'e nulleen akkuma isaanii isaan faana baanee iyyaa turre. Kanaaf gammachuu guddaatu jira. Abdii guddaallee qaba uummanni kun. Gareen Noorwee takka akka bara kanaatti jabaatee hin beeku. Baay'ee jabaadha gareen Noorwee amma qabdu. Kanaaf aga tokko hin deemu waancaa warra nyaatan keessallee jiraachuu yoo baatan aga tokko hin deemu wanta jedhamu uummanni illee abdii akkasii qaba. Kanaaf gammachuu guddaadhaniin deeggaraa jirra. Amma boru taphatu boru galgala miti iftaanitti kan bari'u jechuudha. Roobitti kan bari'u taphatu egaa teenyetuma halkan walakkaallee yoo ta'e nuyiif Noorween biyya keenya deeggaruudhaaf mudhii hidhannee eeggachaa jirra.
Tole waan bareedaadha isin milkeessu isin jenna yeroo keenyas deemaa jiraatis akka jarjaraa jirtu natti himte meegaa dhumarra turtii bareedaa wajjin goone nagaan addaan gallaa jireenya wallisummaa keessatti sirba tokko sirba hananiin jaaladha yaadannoon itti qabaa jettee sirba jaalatu tokko daawwattoota keenya nu afeeri akkasitti addaan baanu. Egaa galatoomaa turtii faana qabaannee fi isinillee galata guddaadha qabdu. Egaa namni ilmoo kee hundumayyuu walqixa jaalatta. Ani sirboota kiyya kanan jaaladha kana godhaa waan hin jedhu qabu isin kan barbaadan filaati. Uummata keenyaa fi kan barbaadan YouTube irraa fudhadhaati uummata keenya dhageessisa. Ani garuu sirboota kiyya hundumaa waluma qixan ilaala. Sana carraa kana siif kenne atummaan kan barbaadde filiitii uummata dhageessisiin siin jedhu. Tokko ayyee sirba tokko fakkeenyaaf abbaa keenyarraa qabiyyoo didde biyya isa nyaachisaa sirba jiru jira. Aadaa Oromoo keessatti abbaa jaarsa soddaa biyya nyaachisuun ni ta'a mee sirba san nu jee yeroo takka ana isan filadhaayyee. Reetani jaarsisa gajamaa muree mana jaarsisa abiitii na dhungadhu ammaan taanungoo na barbaachisa dhungoo qofaadhaa miti amma dhuusiree keessa naalliti maaloo yaafungeetiyya meedawaa kan keessa na naagiti salaalee jallii tapha ganda gaaddiseen tala gaaromsa shamaan shiburree suni wayi garaa namaa akkam booressa karaan jechi maal godhe roobilaa qilleensa tukaachisa abbaa keenarraa kadhu yoo didee dhukeen isa nyaachisa. Maaltu jira sitti fakkaate biyyoo nyaachisuu otoo hin ta'in kun yeroo gaaffiin kun yeroo hedduu naaf dhiyaatee jira. Soddaa biyyoo nyaachisuu jedhanii na gaafatan. Soddaa biyyee nyaachisan soddaan kabajaa guddaadha qaban mallee irra deebi'ee. Angaruu wordii sana kan hin gargaarame uummata kofalchiisuudhaaf uummanni maal jedha waan jedhu dhaga'uuf ni malee soddaan biyyoo nyaachisuudhaa miti karaa soddaan bayeessuuta jetteeti bira dabrita malee soddaa biyyoo nyaachisanii sirbuma kana atiyyuu filteegaa isuma affeerii asumaan soddaa biyyoo nyaachisanii ani wanta nani wordii sana galgaalamee fi uummata kofalchiisuu maal jedha warri dargaggeessi maal jedha waan jedhu dhaga'uuf ni malee soddaa biyyoo nyaachisanii siin jechuun barbaada. Tole artist Haayiluu Kitaaba yeroo kee fudhattee beellama keenya kabajjee waan nu argamteef maqaa daawwattoota Shabboo Miidiyaatiin galatoomii ulfaadhuun siin jaa. Isinillee galatoomaa fayyaataa ulfaadhaa bakka jiru na barbaaddanii gaaffii fi deebii naa gochuu keessaniif fayyaataa guyyaa gaarii qabaadha. Tole yedduu galatoon. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin artistii fi qabsaa Oromoo beekamaa artistii Haayiluu Kitaabaa wajjin goone kana fakkaataa qopheessaan qophichaa Shamsuu Bashirii qophiileen Shabboo Miidiyaatti dhufanii sagantaa biraatiin hanga walitti deebinu nagaan nu jiraadhaa. Sabana di ofne walangau dere damamaka mana ke kara kam tunanaka dere atamtau sabana di ofne walangau beya tunangali Reetani jaarsisa gajamaa muree mana jaarsisa abiitii na dhungadhu ammaan taanungoo na barbaachisa dhungoo qofaadhaa miti amma dhuusiree keessa naalliti maaloo yaafungeetiyya meedawaa kan keessa na naagiti salaalee jallii tapha ganda gaaddiseen tala gaaromsa shamaan shiburree suni wayi garaa namaa akkam booressa karaan jechi maal godhe roobilaa qilleensa tukaachisa abbaa keenarraa kadhu yoo didee dhukeen isa nyaachisa. Reeraa gammulata manni keessan beekiyya kuulanii karraa kee sodaaf malee otoo gaaf maraasi
sibiilolanii makiinaan alii gonfa gibirraan darbee shagariin ba'a weetii maraadeka yoomumaan dhufee ija kee argaa saalee warraa sulu halkan duukanaa deemsa jaalata bee oromoo jedhe alagaan illee dhibba foolata alaagaa tofiin kennin dhumarraa bakkeessi darbee kutaa gardaar oromoo qabu isatu kufee si wajjin kaa abee yaadame duunaa malii Ureetani jaarsi